Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatanii hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Isinirraa badnee miti dhiifama baduu kootiifii fi dhiifama isiniin jedha. Baduu kootiifiif dhugaa dhiifama isiniin jedha. Xiqqoo natti toluu didee haala immoo hin gadda isiniin jedhu sanii natti toluu didee kanuma kanatti hambadee akkasumas immoo ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu kan nagaa kootii galata waaqayyo isinirraa badeematti isinirraa baduu kootii fi dhugaa dhiifama. Xiqqoo isheen natti hin tolle haaluma garaagaraatiin biizii ta'ee tananii isin jalaa badee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Goddanyaa xiyya bira deemuunidha. Achumaanis dammoo daa'ima koo kittibaatan geecha jedhee tananii kittibaatan geecha jedhee amma ishii bira achumarraa ishii bira deemuunidha. Dursee garuu kittibaata deeme kanaan achirra wannu jedha jedheen booda dammoo ishii bira deeme jedhee kananii kanatti akkanatti kun himmati wajjiniin uffannee bareennee kaanee rafuutti jira. Kanumatti isiniin jechuu jaaladha. Nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyo. Akkasuma immoo viidiyoo hin gadda hojjedhe irratti dhugaa hundi keessaniyyuu galatoomaa yaada garaagaraa naaf kaastanii turtanii yaada san irratti dammoo deebisuu dhabuu kootiif dhiifama. Eeyyeen shaggaadha akkas godhillee kanaan jettanii jirtu gara keessatiin eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Maaliif namni tokko gaafa biyya isaatii ba'e wanni isaa gaaxamu hin dhabamu. Gaafa immoo gaaxame san immoo rakkinoota garaagaraatiin wanni jechuun isaa hin hafu jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Ani immoo wanti biraa wanti isiniin jiru filafiitii keessan an dhaabbadhee wanni isinitti haasa'uuf waan biraatiif miti jechuudha. Hammeenya biraatiif miti. Namni tokko gaafa cannaqame gaafa namootatti siqeetu wanta tokko jedhee namoonni baay'een yoo fakkeenyaaf filafiitii isaanii ba'anii itti haasa'an waanuma maallaqa isaan irraa barbaadan itti fakkaata. Maallaqni bu'aa hin qabu jechuudha. Yaadonni obboleewwan keenya nuuf kennan yaadonni hiriyoonni keenya jabaadhu yoo siin jedhani haga tokko humna siif ta'u jechuudha. Kanumaaf filafiitii keessan ba'ee ani viidiyoo hojjedha malee ani wanna biraa sirraa barbaadeetii miti jechuudha. Namoonni baay'een maallaqa barbaadeetii akkas kanaan jiranillee jiru. Ani maallaqa barbaadu. Maaliif waaqayyo tokkicha nan qaba sila ta'eef anumaa hin barbaadu. Garuu immoo namoonni baay'een jajjabaadhu kanaan jettan dhugaa galatoomaa waaqayyo sana eebbisu eebbifamaa. Akkasuma immoo taaskiin lafatti na eegaa jira. Viidiyoo kana isin hojjedha jedhanii haga viidiyoo biraatti nutti deemuutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Nagaarra naa oola. Nagaarra naa bula.